السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني ترتني فيا كسني هندي ناتشو سلام ناتشو ما شاء الله. بقى تكون متتولا هاتي على زر أكا كنان الموشي والله بقى تكون متتولا الموكفة من بربادو هاتي الموشي بقو قديك أبتون بربادو هاتي أكا الموشي نما قد تون بربادو. Akkuma beekamu Alaazaar kanaan dura gara ji'a lamaa ji'a sadii mucittii tokko bareeddittii tokko illee intala buttaa jaraati jaallatee waan jaalalaa iyyeesseefi ture waliin immoo viidiyoo waraabaa turanii noormaaliima jechuudha. Intalli jaalala sanarraatiin fudhannee jechuudha. Akkanumaan viidiyoo waliin waraabaa turan malee inni garuu harka isaa keessa gashatee hansaa godhachuu barbaade. Yeroo hundaa gaaffii iyyeessaa isheen harka laachuu fi diddee otuma kanaan jedhanii gizee tokko wal loluu gizee tokko araaramu gizee tokko wal loluu otuma kanaan jiranii intallee macarrashaa irratti wal lolanii isheen illee dhiistee jechuudha. Durumayyuu irraatiin taqabballee jechuudha. Qarmatti viidiyoo malee ittiin gammanne isheen jechuudha. Akka kanaan Alaazaar gaafa intalli didduu stuudiyoo qabamiti iraanitti jechi stuudiyoo ton ta'in waan keessatti gaaffii waamee gaafatu tokko qabaa mana jechuudha. Namni achirratti waan odeeffannoo garaagaraa irraa fuudha banatee qabaa achitti jechuudha. Sanaanan ka'ee waa hojii jalqabeeru hundaa mana balleessee hombarii gurguree wanti akka wantinillee babbareecheeru sana hundaa tattarsaasee hombarii illee gurguratee gara haadhaatti deemee jechuudha. Finfinnee keessan jiraadhu jedhee jechuudha kanaan dura. Kanaanan ka'ee maashaallah garuu haati cimtuudha. Saatiin kana hunda baballeessee haadha bira deemutti haati immoo abbaa ta'anii haadha isaa ta'anii haati akkasii wayyuu gizee tokko gammachuutu jira gizee tokko gaddatu jira. Gizee hunda gammadanii hin jiraatanii addunyaa kanarraa gaafii gammachuu gaafii gadda akkasuma wal keessa malee namni kun gammadee addunyaa kanarra hin jiraatu. Har'a kuftee boru hin makaataa. Ati isa har'aa dhiisitii isa boru yaadii jettee ilma ishee gorsitee jechuudha. Hin didee abbaan illee gorsee hin didee walumaan bahu gara Finfinneettiin dhaqeessu hojii kottiin deebi'uu jedhee giddii meeqaan akkasiin jaarsummaatti baastee makiinaa keessa buustee fudhattee gara Finfinnee dhuftee jechuudha. Finfinnee dhuftee kaatee immoo bakka hojii isaatti isa deebisuuf waan inni dura balleesse hunda axxee mana sanallee gaafattee sanni dhiise sana deebisee diigee waan jaraani warra iddee fudhatee sanallee hin deebi'u jedhee waan hunda balleessee deeme. Isheen immoo dhaxxee jara sanaan gaafattee waan hunda astakaakaltee hombariisaa itti bittee sanni duraan gurgurateeru babbareechitee mana sana jaraatiin dhaxxee walii galtee kaffaltee waan hunda jechuudha. Babbareechitee isaa boodarra otoo inni quban qabaatiin goddanyaa isaas jira. Goddanyaa isaa wajjiniin taatee haati isaa jechuudha. Dhaxxee manicha sana indegina hombarii itti bittee waan hunda itti bittee guuttee inni quban qabu supiraayisii gootee jechuudha. Daawwaltee waamtee kunooti akkatti hojii keetti deebituu jedhee gammachuu hin booyee jechuudha. Gadi haadha isaatti yeroo hunda kana haadha jaallata. Wallaahi akka inni itti haadha jaallatu maashaallaadha. Gadi booyee jilba isheetti gadi kufee akkasiin kaffa'amne amma dandeettii koo kana godhee jira jabaadhu. Duubatti deebi'uu ton ta'in fuulduratti deemuu keen barbaada malee akkatti duubatti deebituun barbaadu jettee deebistee banteefi jechuudha. Atoo kanaan jiranii immoo akkuma gaaxaamii intala kana wajjin karaatti walitti dhufanii jedhani haatii fi intalli kuni jechuudha. Haadha Alaazariif intalli gaafattee natti fakkaata gaafii waan hundaa fiddee Alaazarii wajjin war barsiistee jechuudha. Saatii sanatti Alaazaar hin barbaadu namuma tokkottuyyuu hin siqu gaafii waan tokkoyyuu hin gaafadhu ani wayi jaalalaallee homallee nadhiisi jedhee haadhaan lolaa ture jechuudha. Diddee akkasiitiin saatii keessa yeroo keessatuma akkas jedhanii jaallatee jechuudha. Jaallatee
fiqirii keessa galee inni inni barbaadu amma waliin jireenya isaa oofachuu barbaada. Namni immoo kan jira miti inni kaan haadha kun isheen kun haadha gargaaraa jette gaaffii fiqirii ishee kanallee hin gaafate garuu nan barbaada jireenya qabachuu. Ammatti immoo ulaagaa baay'eetu jira kan haadha koof hin guunne haadha koo bakka gaarii geessisee mana gaarii itti bitee barumsa koollee fixee akkasiin boodarratti yaada wayii jireenyaa jettee boodarra tokkas jirtu immoo haatillee faqqaduu fididdee eessumni obboleessi haadha ishee jechuudha. Waa'ima kana keessatti sin eenye wayii kanatti galta jedheellee yaadeen hin beeku. Ani akka isa birattis argamtuun barbaadu akkatillee waan keessa kana galtuun barbaadu jedhee adagaa agarsiisaa ture jechuudha jidduma eengaddaa tokko. Har'a amma kaanii Finfinneetti deebanii jechuudha duraan biyya jiru gara hawaasaa jiru amma immoo biyyatti gaafa Finfinneetti deebanii haatillee faanarra deemte Alaazaar faanarra akka isheen ilmoo ishee kaffa'amuun barbaadu yeroo hunda kana isheeni isaa booda bilbiltee kootu jettee waamtee jechuudha haati Alaazaarii intallillee dhuftee ifatama jettee gaditti kuftee ani koo naan faqqadamneeti malee Alaazaariin jibbee miti nan jaalladha garuu naan faqqadamne haala jireenyaatu akka faqqadamu naan goonee jettee boossee amaatii isheetti jilbatti gadi kuftee jechuudha. Achumaan raan haatillee Alaazaarii waamtee hin dhufee gizee dhufuu itti dhiyaatu fiiddee isaa asiititti rarraatu lafatti jarri lamaan wal fudhatanii wallaahi dhugaa rabbiiti hin kufanii wallaahi lamaanuu kufan ani sin jaalladha si jibbeen miti garummoo haalan ani keessa jiruutiyyuu akka kana keessan galee natti ta'e malee ani si jibbee miti jaalala sii qaba sin jaalladha jettee jaalala ishee ibsitee fi Alaazaarillee akkasiin gammadee ani dura siin faqqadamne akka obbolummaatti si gargaara homaa rakkina hin qabu akka obboleessa sii ta'a jedhee Alaazaarii jennaan kalas amma isheen dhiisii wayii akkasii jaalala ibsitee fi jennaanii har'a immoo haati isaa akka kanaan dhuftee akka waadaa walii galan goosistee jechuudha. Alaazaariitiin rakkina ishee irrattis gammachuu ishee irrattis waan hundaa irrattis akka gaafatummaa fudhattuu fi waadaa naa galaa lamaan keessanii jettee akkasiin Alaazaarillee kunoo harka walirra kaatanii akkuma jiranitti kanatti waadaa galee rakkina kee irrattis gammachuu keessattis waan hunda kee irrattis si biran bukkee si faanan jira si wajjinii hin dhaabbadhaa jedhee akkuma sin argitan kana waadaa galee jira. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii. Haati dhugaa rabbii haati ilmoo isheef jechuudha. Akka ilmoo ishee namaa gadi ta'uun barbaaddu yeroo hundayyuu. Haatumti eenyuyyuu dhugaa rabbii haati guddina keessan barbaaddi tokkoffaa wallaahi al'aazim guddinni keessan akkasiin namaa qixxaatan akkasiin namaatiin nama keessaa gadi hin jenne akkasiin nama keessaatii boquun keessan hin cabne sin barbaaddi. Haadha jechuun qalbii miti. Haati guddina keessan gammachuu keessan waan hundi keessan isinii hawwite argitanii haati kun amma haati Alaazaar kun yeroo hunda ishee argaa aarsaa ishee mucaa kanaa kaffalaa jirtu dhugaa rabbi yoonni rakkatu yoonni boo waan hundattuu bakka hin jirti cimtu hin dhaabatti wajjin dhugaa rabbi akkas miti jetti kun akkasiin akkas miti akkas taanii miti yeroo dabarfatan jettiin maaliif akkas taate jettiin ati waan darbe yaadiin jetti isa fuuldura kee yaadii malee jettee yeroo hunda kana gorsiti jechuudha Alaazaariitiin. Alaazaan waan tokko arge boo'ichuma yeroo hunda kana dhugaa rabbi ni bo'a. Inni barbaadu ammaan jireenya qabatee jireenyatti bakka wajjiniin jiraachuu malee diidatti fiqirii maalii jechuu hin barbaadu. Akka yaada isaatti inni itti dabalamee walumaan mana tokko keessa jiraachuu barbaada jechuudha. Ishee duraallee akkasachaa ture isheen illee diddee jechuudha. Isheen viidiyoo irra kana diddee amma ishee kan akka kanaan waadaa gashitee haati gammaddee jirti. Alaazaar illee akkasii har'a ifee jira. Haatillee gammaddee jirti. Waadaa isaan gashitee akka wal biraa akka jechaanis namni akka jidduu isaanii hin galle rakkina ishee irratti immoo akkatti hirmaattu gammachuu tees waan hunda tees akkati waasinnatii fudhattu jettee akka kanaan waadaa gashitee jirti. Nama dhiba dhugaa rabbi durallee intala kana kan ani fidee wal barsiises ishumadha. Har'a immoo ani haadha keetii waan rakkattes gammachuu tees waan hunda kana nan oskiinii duras ammas haadha keetanii gaafa duraallee gizee wal arginu akkasiin jedheen jira.
ammas immoo waan sanarraa waan na deebisu hin jiru jettee akka kanaanii hintalallee waadaa ilmoo ishee wajjin waadaa wal gashitee jirti. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbichaati. Ya haadha wayyoo haadha dhugaa rabbi. Akka kana haadha jechuudha. Ilmoo isheef aarsaa waan hin kaffalleen jiru haati jechuudha. Ilmoo isheef aarsaa guddaa kaffalti haati. Haatumti eenyuyyuu inni hin qabne ayii haadha jedhee bu'a dhuguma. Haati ofii maalii yoo taate beeloftee eebottee gammachuu kee barbaaddi. Ufiitii qullaa deemtee akkati uffattu barbaaddi. Ufii dheebottee akkati nyaattu barbaaddi. Ufii daalachootee akkati bareeddu barbaaddi. Wayii haadha dhugaa rabbi. Haati isa qabutti hin fakkaatu. Isa dhabeetti immoo ni fakkaata. Akkuma nani amma abbaa dhabee kana natti fakkaate akkasidha. Haadha hundaayyuu han jirtu. Umurii haa dheeressuuf rabbiin dhugaa rabbi. Akka kanaan baay'ee tokko namatti tola. Kun akkasiin waadaa isaan gashitee jirti. Duraan baay'ee tokko walirraa fagaatanii barbaadu jireenya keessas naaf hin faqqadamne jette isheenis diddee boo'aa ture. Mana keessaa gadi hin ba'u. Mana keessa oolaa. Akkasiin otoo faana rakkattuu himimmaan buustee gaafa eessumni ishee dhufee kottu intala fiddee wal agarsiisuuf jennaan eessumni faanarra fiigee dhufee kottu ani kanatti sin dhiinne inni mana cabsite nama keessaa jedhee faanarra fiigee intala gotutu haati Alaazaar fuuldura dhaabattee boossee jechuudha. Maaliif ilmoo isheef aarsaa kaffaltee jechuudha dhugaa rabbi. Ammallee gaafa jarri lamaan anoo si jibbee miti waan naaf faqqadamne jiraati jettee isa argitu fiiddee amaatii biraa fiiddee isa gara sitti argitu fiiddee itti kuftee. Otoo fiidduu irratti kuftee jechuudha. Alaazaar irrattis gaafa sanas haati Alaazaar kun himimmaa isheen buuste dhugaa rabbi ka'een kaleessa'ee himimmaa isheen of keessaa buuste dhugaa rabbi. Jarri lamaan illee walitti bu'anii isheen illee boosse. Egaa nan boossisiina guyyaan irraa guyyaa gammachuuti malee guyyaa gaddaa miti nan boossisiina jettee gammachuutu jara lamaan boossisee dhugaa rabbi. Maaliifi baqaddee abdii kutanitti deebitee illee isheen illee ani si jibbee miti waan naan faqqadamin jiraati malee jibba kee qabaadhee miti akkati miidhamtu wayin immoo akkati goodda'amtu barbaadee miti ani jireenyatu rakkinatu akka waan kanatti hin galle na godha malee ani si jibbee miti jettee isheen illee akkanaa nama immoo jaalala ishee dhiyeessitee jirti. Amaatiin illee gammaddeetti. Alaazaar illee gammadee jira. Akkana waadaa walii galanii jiru gaa waliin bulanii waliin haa turanii isiniin jenna kaa dhugaa rabbii akka kanaan itti fufaa itti muddaa. Egaa barana tokko taatanii as lama taatanii tibboo tokko miti nan dogongore lama taatanii as baatanii jirtu. Sadufuutiin immoo sadii taati kottaa akkasuma as baasiniin jenna. Baay'ee tokko namatti toltu. Walitti sina haa jaallachiisu. Wal biraa sinii fuudhin rabbiin jaalala irratti jaalala siniif haa dabaluu siniin jenna. Jaalalli keessan kan zalaaqii siniif haa ta'u dhugaa rabbii. Jaalala zalaaqii rabbii siniif haa ta'u. Baay'ee tokko namatti tolu. Fatanaa booda gammachuumatu jira. Namni tokko gizee tokko fatanamee gizee tokko kufee gizee tokko ka'ee gizee tokko gammadee gizee tokko dallaneeti malee hundi kun yeroo hunda bilaasha gammachuun hin dhuftu. Addunyaan bilaasha hin jirtu gammachuutti jechuudha. Yeroo tokko gammadaniiti yeroo tokko dallananiiti malee namni hundinuu kun gammachuutiin kan akkasiin mana keessa taa'u hin jiru. Yeroo hunda kana gammadee jechuudha. Gaafii gammachuu gaafii dallansuu akkasuma addunyaan. Kanaafiyyuu jajjabaadhaa isiniin jedhaa dhugaa rabbii. Gooftaan walitti isin haa jaallatu. Waliin umurii dheeradhaa isiniin jedha kaa. Ambiraa maal jenna reegaa akkasiin illee haati Alaazaar illee ilmoo isheef waan isheen aarsaan isheen kaffallee jiru. Ilmoof laazimiidha aarsaa kaffaluuni. Ilmoo ofiif kan aarsaan kaffalle eenyuuf aarsaa kaffalu. Jabaadhu siin jedhatillee gobazii akka dhiira ilmoo keef waan ati hin goone hin jiru waan ati hin taane hin jiru. Akkasitti bukkeessaa dhaabbattee akka waan hundaa taatee fi haadha bichaa miti waan hundaa taatee fi jirtu dhugaa rabbii haadha bichaa miti Alaazaariif haati kun jechuudha waan hundaa isaati isaaf dhugaa rabbii.